Jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya kanaan hojiiwwan ijaarsa piroojeektii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa turan keessaa piroojeektii fakkeenyummaa qabuu fi muuxannoo dabarsuu danda'u jedhamanii filataman irratti qophii qopheeffanne qabna. Turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Mishiniin karooraaf misooma Oromiyaa rakkoolee hooggansa piroojeektii keessatti mudatan hiikuuf tooftaa garaa garaa keessaa tokko muuxannoo gaggaarii piroojeektoota qindeessuun babal'isuudha. Kaayyoon muuxannoo gaggaarii babal'isuu kana bu'a qabeessummaa fi milkaa'ina hooggansa piroojeektootaa naannoo keenya mirkaneessuun fayyadamummaa uummata keenya kan irratti kan xiyyeeffatedha. Haaluma kanaan ragaalee piroojeektoota muuxannoo gaggaarii ittiin qindeessuuf sassabaman ulaagaalee marsaa turtii hooggansa piroojeektootaa yookaan yaada ka'umsa, qophii, karoora, hojiirra oolma, sirna hordoffii, to'annoo fi gamaagama, goolabbii fi bu'aa piroojeektootaa irraa argaman, icciitii milkaa'ina piroojeektootaa, muuxannoo fi barnoota piroojeektoota irraa argamu giddu galeessa taasisuun xiinxalliin geggeeffameera. Piroojeektoota muuxannoo gaggaarii filataman irratti sakatta'iinsa geggeeffameen yeroo baasii fi qulqullina barbaadamuun raawwatamuun isaanii ilaalameera. Haaluma kanaan sadarkaa biyya keenyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti muuxannoon hooggansa piroojeektootaa meeshaalee tarsiimoo raawwii karoora misoomaa tokko ta'uun kan tajaajilu waan ta'eef piroojeektoota haala gaariin hoogganamanii xumuraman adda baasuun muuxannoo isaanii qindeessuun baay'ee barbaachisaadha. Bu'uuruma kanaan piroojeektoota muuxannoo gaggaarii qaban qindeessuuf piroojeektoota sadarkaa naannoo, godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa keessaa saamuda fudhachuun sakatta'iinsa geggeessuun ragaalee dookimentii muuxannoo gaggaarii adda baasuun qindaa'eera. Walumaa galatti piroojeektoota haala gaariin hoogganamanii milkaa'anii xumuraman akka naannoo keenyatti muuxannoo isaanii qindeessuun babal'isuuf lafarratti ilaaluun mirkaneeffachuudhaaf bakka piroojeektoonni saamudii filataman qaamaan argamuun kan ilaalame yommuu ta'u, piroojeektoota bara 2011 hanga bara 2015 haala gaariin hoogganamanii milkaa'anii xumuraman ulaagaalee piroojeektoota muuxannoo isaanii qindeessuuf babal'isuuf filataman guutuun argaman irratti kan hundaa'e akkaataa kanatti aanuun qindeessinee isiniif dhiyeessineerra. Piroojeektoota hojjetamaa turanii fi hordoffiin irratti geggeeffamaa ture keessaa piroojeektiin Hara Dambal magaalaa Baatuutti argamuu fi piroojeektiin Qarqara Laga Haweetu magaalaa Jimmaatti hojjetamuun muuxannoo gaariin akka irratti qindaa'uuf filatamaniiru. Piroojeektoota kana irratti muuxannoon akka irratti qindaa'uuf akka filataman kan godhe saffisa barbaadamuun yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuu fi hawaasaaf tajaajila kennu, qulqullina barbaadamuun hojjetamu, baajata ittiin hojjetamuuf karoorfame sirnaan hojjetamanii xumuramu. Piroojeektootni kun qabiyyee hedduu of keessaa qabaachuu, hojii dhabaaf hojii uumuu, madda turizimii ta'uu, galii magaalaa guddisuu fi walumaa gala barnoota guddaa kan dabarsan waan ta'eef piroojeektoonni kunneen lamaan filatamaniiru. Isaan keessaa jalqaba irratti muuxannoo piroojeektii Hara Dambal waliin haa ilaallu. Haroon Dambal haroowwan gurguddoo naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa isa tokko kan ta'ee fi naannoo magaalaa Baatuutti kan argamudha. Haroon kun qabeenya uumamaa guddaa magaalaa fi naannoo keenyarra darbee qabeenya biyyaa fi addunyaa ta'e kan argamudha. Harri Dambal lafa hektaara 50 ol irra diriiree kan argamu yoo ta'u, haroowwan sulula Qinxaamaa keessatti argaman keessaa bal'inaa fi gadi fageenyaan isa hangafaati. Harichi bishaan dhugaatiif oolu yookaan fireesh weetarii, tajaajila jallisii aadaa fi ammayyaa, tajaajila geejjibaa, horsiisa qurxummii fi bishaan ho'aa fayyaa namaatiif oolu qabaachuun isaa haroowwan biroo irraa adda isa taasisa. Harri Dambal simbirroota ijaa fi qalbii namaa hawwatan gosa 200 ol, qurxummiiwwan tajaajila nyaataaf oolan gosa 8 olii fi lubbu qabeeyyii hedduudhaaf mana ta'e tajaajilaa jira. Haa ta'u malee qarqarri Haroo Dambal osoo hin misoomin dura rakkoolee kanneen akka faalama harichaa fi naannoo qalma qurxummii seeraan alaa fi gataa kosii adda addaa, lolaa fi dhiqama biyyee, iddoo yakkaa fi saamichaa, ijaarsa seeraan alaa, iddoo hormaata bookee busaaf saaxilamaa waan ta'eef jiraattota magaalichaaf fayyaa dhabeessa taasisee fi iddoo bashannanaaf kan hin mijoomnee fi galii argamuu malu kan hin argamne ta'uun adda baheera. Kanarraa ka'uun Harri Dambal faayidaa hawaasaatiif akka ooluu fi rakkoolee armaan olitti ibsaman akka furamaniif misoomsuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Yaadni ka'umsa piroojeektichaa
carraalee fi potenshaala gurguddoo harichi qabu qixa sirrii ta'een fayyadamuu fi fedhii fi gaaffii uummata akka ka'umsaatti gargaaramuu fi faayidaa hawaas dinagdeetti jijjiiruun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun baay'ee murteessaadha. Bu'uuruma kanaan haroon dambal rakkoo adda addaa qabaatus haala qabatamaa jiruun gara carraa gaariitti jijjiiruun misoomsuun akka danda'amu ergaa xiinxalame booda hooggansi olaanaan magaalichaa barbaachisummaa fi faayidaa piroojeektichi kennuu danda'u irratti hawaasa waliin irratti marachuun akka hojjetamuuf walii galame. Qophii karoora piroojeektichaas akkaataa yaada ka'umsa piroojeekticha keessatti ibsuuf yaalametti hooggantoonni olaanoon magaalichaa gaaffii hawaasi rakkoolee garaagaraa sababa saaxilamuu harichaatiin qabeenya uumamaa badaa jiru furuuf fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf barbaachisaa ta'uunsaa waan hubatameef karoorri piroojeektii kana gara gadi fageenya qabuun ergaa qoratame booda karaa walitti hidhamiinsa yookaan qindaa'aa ta'een qophaa'e qaama dhimmi ilaaluun mirkanaa'uun baajataan akka deeggaramu ta'ee jira. Haaluma kanaan karoorri piroojeektichaa qophaa'ee dhiyaate qaamni dhimmi ilaaluun xiinxalamee ergaa mirkanaa'ee booda mana marii magaalichaatiin baajati qarshii miliyoona 69 labsame piroojeektichi hojjetamuudhaaf karoorfame. Piroojeektiin kun akkaataa karoora piroojeekticha qophaa'eetiin raawwachuuf waldaalee himaataatiif waliigalteensaa karaa mana qopheessaa magaalichaatiin kan dabarfame yoo ta'u gosoonni piroojeektii kanneen sarara ibsaa, tiraazoonii, koobilistoonii fi riigooliin karaa qindaa'aa ta'een ijaarsi isaa eegalame. Waliigalaan piroojeektichi qarshii miliyoona 69 kanaan tilmaama caalbaasii ijaaramuuf hojiitti kan galame yoo ta'u raawwiin baajata piroojeektichaa baajatuma qabameen kan xumurame ta'uusaa sakatta'iinsa geggeeffameen ilaaluun danda'ameera. Gama birootiin piroojeektichi waggaa tokko keessatti xumuramuuf kan karoorfamee fi kan waliigalame yommuu ta'u qindoominaa fi hordoffii walirraa hin cinne guyyaa guyyaatti godhameen yeroo kaa'ameef gabaabsuun turtii ji'a 6tti xumuramuu danda'eera. Kana milkaa'ina kana keessatti akkamitti milkaa'ee akkamiin hojiin kun yeroo keessatti xumurame ka jedhuuf tokkoffaa koreen piroojeektii jira, koreen teeknikaa jira, seektarri abbaan piroojeektii jira, ogeeyyiin immoo piroojeektii kana hordofan jiru jechuudha. Ogeeyyiin guyyaa guyyaadhaan achitti oolanii achitti saayitii irratti kwaalitii isaa akkamitti akka hojjetamaa jiru, reeshoon maal fakkaata hordofaa oolu jechuudha. Isa qofaa miti koreen piroojeektii torbaanitti yeroo torbaan tokkotti guyyaa 3 jechuudha. Guyyaa 3 supervisionii in hordofa. Koreen kana qofaa miti jechuudha. Wanni adda godhu magaalaa keenyatti kan biraa maali? Koree dhaabbiiti. Koreen dhaabbii dhaqee bakka rakkoon jiru dhaabii jechuu danda'a. Koree dhaabbii miti jiraataan magaalaa reeshoo rakkoo ta'e taanaan piroojeektii magaalaa kana dhaabsiin jechuu danda'a. Angoo akkasii qaba jechuudha. Piroojeektiin kan uummataati ganda gandaan qoonna jiraataan magaalaa uummata keessa illee ogeessiin jira waan ta'eef. Uummata keessa ogeeyyiin dur baratanii baay'een ciccimoon jiru jechuudha. Warri amma barumsa dhiisaniis waan garaagaraa irratti hirmaatan. Isaanis hin hirmaatan jechuudha. Tokko ogummaan hirmaatan sammuudhaan nama fayyaada kennu dhaqanii bakka sanitti yoo kun sirraa'uu qaba ka jedhu jechuudha. Akka sangoo kennineefi tariitii san caalamu koreen dhaabbii keenya torbeedhaan koreen dhaabbii magaalaa bakka mana marii uummataa hin hordofu jechuudha. Fiidbaakii isaa dhufanii maal godhu asitti dhiyeessu. Walitti qabanii hooggansa magaalaatiif abbaa piroojeektii koree piroojeektii bakka si jirutti eebalu bakka kanatti piroojeektiin rakkoo qaba waan ta'eef kun dhaabatee sirraa'uu qaba jedhu kallattii isaan yaadan kaasanii isa dhaabannee sirreessaa turre jechuudha. Sirreessuu keenya immoo qabatamni jijjiirama amma waan akka muuxannootitti magaalaa biraattis mul'achuu danda'u koreen tokkoffaa koreen dhaabbii keenya waan gaarii humna nu ta'e jechuudha. Hojiin hojjennu keessatti hooggansa magaalaatii fi koree teeknikaa keenya yaada uummataa fudhattee daftee rakkoo jiru sirreessuun filli kun agar kana jechuudha wanti nuyi akka milkaa'inaatti qabanne. Lammaffaan qindoomin walii dhaga'u ogeessi waan ogeessi jedhu fudhachuu ogeessi waan ogeessi jedhu waliin maratee hiikuu ogeessi waan bakka bu'aan uummataa jedhu sagalee uummataa dhaga'u wanti ittiin milkoofne jechuudha. Ogeessi yaada itti kenname negeetiivii haa ta'u poozitiivii dafee tarkaanfii fudhachuu bakka rakkoon jirutti yeroo baay'ee amma piroojeektii irratti rakkoon hin dhabamu reeshoo faatu rakkoo ta'a meeshaan bitamee rakkoo ta'uu danda'a hin deebisu jechuudha meeshaas dhaabanii guyyaas tarkaanfii fudhatanii yoo rakkoon jiraatu piroojeektii san tarkaanfii fudhatamee deebi'aa ture. Fakkeenyaaf qorqoorroon forjiniin bitamee deebi'ee jira waan qabataman argee jechuudha. Bittaa irratti rakkoon jira bakka sanniinitti dafanii tarkaanfii fudhachuun milkaa'ina amma agartan kanaaf kan karaa nu baase. Sirna hordoffii fi gama piroojeektichaa keessatti kutannoo hooggansa magaalichaa, koree olaanaa, koree teeknikaa, qooda fudhattootaa fi uummata magaalichaatiin hordoffii fi to'annoo walirraa hin cinne yeroo yerootti gaggeeffama waan tureef piroojeektichi yeroo taa'ee gabaabsuun qulqullina barbaadamee fi baajata barbaadameen xumuramuu danda'eera. Bu'uuruma kanaan piroojeektiin kun yeroo kaa'ame keessatti xumuramuuf waliigaltee waliif mallatteessuun hojiitti galame
haalli goolabbii yookaan cufiinsa piroojeektichaa akkaatuma karoorfameetiin hordoffii fi to'annoo walirraa hin cinne taasisuun akkaataa diizaayinii fi ispeesifikeeshinii walii galameen raawwatamuun isaa ergaa mirkaneeffameen booda walharkaa fuudhinsi piroojeektichaa raawwatamee kan jiruu fi baasii ilaalchise baajata karoorfameen dabalata tokko malee xumuramuun walharkaa fuudhinsa taasisuun tajaajila hawaasaaf dabarfameera. Icciitiin milkaa'ina piroojeektichaa yaada waloo kan ta'ee fi rakkoolee fi carraalee qabatamaa naannoo kanatti jiran kan bu'uureffate ta'uu isaati. Karoorri piroojeektichaa yeroo qophaa'u qorannoo bu'a qabeessummaa irratti kan hundaa'ee fi qooda fudhattoota hunda kan hirmaachise ta'uu isaati. Piroojeekticha milkeessuuf naamusni ogummaa fi xiyyeeffannaan hooggansaa cimaa kan ture ta'uu fi piroojeektichi ariitiin xumurame tajaajila akka kennuuf waldaalee himaataa hedduu hirmaachisuun miira wal dorgommii qabuun akka raawwatamu godhameera. Icciitiin milkaa'ina keenyaa maalii wal yoo sallaaluun maalidha? Icciitiin milkaa'ina keenyaa maali? Tokko jalqabbiin gaafa akkaataa kanaan jalqabuu keenyaan duratti karoora keenya gaafa baafannu qooda fudhattoota karoora keenya keessatti kaawwanneerra jechuudha. Qooda fudhattoonni tokko maali? Uummanni keenya irratti mari'achuu qaba karoora irratti. Yoo uummanni keenya hawaasni keenya dargaggeessi kutaan hawaasaa irratti yoo mari'ate kan waliin yoo godhanne abbaa piroojeektii kanaa ta'a waan ta'eef uummanni nufaan halkanii guyyaa dhaabbatee hojjeta waan jirusan isa qabannee lafaa kaa'e. Akkaatuma qabanne sanii uummanni keenya cinaa dhaabbatanii jabaadhaa jedhanii nu jajjabeessaa bakka humnaan barbaachisutti nu gargaaraa waan sochooneef kan uummata keenyaa waan gooneef kan dargaggeessa keenyaa waan gooneef. By the way gaafa meeshaan piroojeektii kana ittiin ijaarru yoo dhufu dargaggeessi kan jiraatan magaalaa jechuudha ofii irraa buusa ofii abbaa piroojeektii kana hojjetu gargaara. Seenaa bakka sanii waan beekuuf jecha bakki sun maal akka ture waan beeku ofii gargaara yeroo gabaabaatti xumuramee tajaajila akka isaanii kan nu gochuudhaaf isa kan qophii guddaa goonee uummata hirmaachisnee akkaataa kanaan itti bakkee kan salleektii even dhaabbattoonni garaagaraa salleektii garaagaraatiin nu deeggaranii dhaabbata maqaa dha'uun ni danda'ama. Even federaal manni hidhaa federaalaa gahee guddaa as keessatti taphatee jira galata guddaa qabu. Kanaaf dhaabbattoonni akkanaa dhaabbanni dhuunfaa garaagaraa asiin nu deeggaruudhaan hojiin kun akka milkaa'u gahee guddaa nuuf taphatanii jiru. Abbootii qabeenyaa qaamota garaagaraa hirmaachisnee hojjechuudha. Yoo akkas ta'e malee bajeta mootummaa qofaan wanti milkaa'u jiru jechuudha. Bajeta mootummaa qofaan wanti milkaa'u jiru. Isarraa kaanee abbootii qabeenyaas namoota hirmaachuu qaban akka hirmaatan taasifnee qabeenyaan mallaqaan akka nufaan cinaa dhaabatan taasifnee adda madda galii guddaa ta'e. Maal bu'aa arganne akka magaalaatti jennee immoo waan sadan tokko kaasuu hin danda'amu. Maal bu'aa arganne? Tokko wantoonni kaleessa afaaniin magaala turizimii jechaa ture sun amma qabatamaadhaan magaala turizimii, magaala hawwattuu, magaala miidhagduu gochuu danda'ee jira jechuudha iddoon sun. Kanan jalqabee isinii kaasuudhaaf yaale haga barbaadde miidiyaarraa iyyitus haga barbaadde sooshaal miidiyaa fi miidiyaa garaagaraatiin magaalli keenya magaala turizimiitii koottaa jettee haga barbaadde waamaa iyyaa ooltus kan nama waamee nama fiduu danda'u hojiidha malee waamicha afaaniitiin miti. Waamicha afaanii as keessaa gahee qaba parsantaa wayii qaba nama kana fiduudhaaf. Turistoota biyya keessaa biyya alaa fiduudhaaf gahee qaba waamicha afaanii. Garuu parsantaa olaanaa kan qabu hojii ati lafarratti hojjettutu parsantaa olaanaa qabu waan ta'eef hawwattummaa magaalaa keenyaa dachaan dabalee jira. Tokko kan waan nuti arginu. Lammaffaan carraa hojii dargaggeessa keenyaaf uumeera. Ijaarsa piroojeektii irraa kaasee hamma amma ifaa goonee tan itti jalqabametti gidduu yoo walitti hidhaame dargaggeessa 5,000 oliif carraan hojii uumeera. Piroojeektii kana qofarraa jechuudha. Daandii imala saayikiliitii fi kanneen luka namaa kiiloomeetira 2 dheerata. Kiiloomeetira 2 kana lootiidhaan qoonnee
dargaggeessa gurmeessinee piroojeektii kana namni tokko kontiraakteriin hojjete kontiraaktera miti kan hojjete dargaggeessa digirii baratee siivil injiinaringii baratee ogummaa garaagaraa baratee ganda keessa taa'u walitti gurmeessinee lootiidhaan qoonnee hojii kana kennineef. Kan dhaabbiidhaan gurmeessine sun akkuma jirutti immoo carraa hojii yeroodha. Kan yeroodha achi jalatti kan gurmaa'ee carraa hojii argate. Carraa hojii kan yerootii fi kan dhaabbii gidduu hamma amma kanatti nama 5,000 carraa hojii uumuu danda'ee jira jechuudha. Maqaan koo Malaakuu Deessaa jedhama. Jiraataa magaalaa Baatuuti. Waldaan gurmoofnet carraa arganne carraa bulchiinsa magaalaa nu kenneen carraa arganne waldaan gurmoofnet asitti argamne asitti hojjetaa jirru. Gurmoofnee as dhufuu keenyatti gurmoofnee asitti hojii eegaluu keenyatti bu'a qabeessa taane waldaan keenyas bu'a qabeessa ta'ee Dhibaataadhaan gurmoofnee rabbiin galannaa ga'u waan tokko hojjeteeraani tokko ijoollee iyyallee ittiin barsiisan ittiin guddisan danda'ee godhuu qaba. Lammaffaa immoo jiruu biyya keessatti baay'ee jijjiirameeraan illee yaa'u manallee ittiin ijaaradheera. Egaa walloota keenyaas godinoota Oromiyaatiifis magaalota Oromiyaatiifis dhaamsi inni qabu jiraate tokkoffaa akka magaalaa saniitti akka godina saniitti riisoorsii maaliin qabaa jedhee qabeenya isaa sakatta'uu qaban. Nama qabna namni riisoorsii. Lafa qabna lafti riisoorsii. Lafti qabeenya. Albuuda qabna. Bishaan qabna. Iddoolee hawwata turizimii ta'an baay'ee qabna. Akka naannoo keenyaatti garuu kana osoo qabnu akka nama bishaan gubbaa taa'ee bishaaniif dheebotuutti rakkachaa jira. Kanaaf godinaaleen Oromiyaatis aanaaleenis hundinuu magaalonni Oromiyaa hundi dabalatee tokkoffaa qabeenya qabnu bakka jiru sakattaalee riisoorsii jiru addaan baasnee qulqulleeffannee harkatti galfachuun baay'ee barbaachisaadha kunuunsa kan qabu. Inni lammaffaan riisoorsii kana akkamittaan gara qabeenyaatti jijjiiraa waan jedhu karoorsuu qaba namni taa'ee. Lafti jira akkamittiin gara qarshiitti jijjiira lafa tan misoomsee irraa qotee gurguree osoo hin taane yakka waan ta'e gurguruun. Kanaaf albuuda qabaa, bishaan qabaa, jallisii hojjedhee maal hojjedhee akkamittiin misoomsa. Lammaffaa qabeenyaan misooma kanarraa argachuun akkamittiin piroojeektii jiddugala bashannanaa taate kan galii dabaltu, kan hawwata turizimummaa dabaltu akkamittiin godina kiyya keessatti fiduu danda'a, aanaa kiyya keessatti fiduu danda'a, ganda keessa fiduu danda'a, magaalaa keessatti fiduu danda'a. Kunuunsan riisoorsii adda baafatee taa'ee riisoorsii gara qabeenyaatti akkamittiin jijjiiraa kaawwafatee tooftaatti raawwatu qopheeffatee qaama waan kana raawwatus qindeessee hawaasaa fi hooggansaaf mootummaa uummata walitti qindeessee milkeessuu hin danda'a. Dhibee guddaan jiru riisoorsii adda baafannee beekuu dhabuudha waan ta'eef riisoorsii adda baafannu humna haa qindeessinu riisoorsii kana immoo gara qabeenyaatti jijjiiruudhaaf haa hojjennu. Akkaataa kana goone taanaan yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa keessatti badhaadhina maatii hunda galeessa sadarkaa nama dhuunfaatti yeroo kana milkeessuudhaaf wanni tokko waliin duraan geessan jiru. Kana goone taanaan ammoo karaa gabaabaa ta'een godinni guddata, karaa gabaabaa ta'een aanaan guddata, hawaasni jijjiirama, galii dabala. Amma yaa'insi turizimii magaalaa keenya dachaan dabaleera. Yaa'insi turizimii turistoota biyya keessaa fi biyya alaa kan duraan guyyaa lakkoofsaan dhufu amma hiriira galee dhufaa. Hiriira galee. Kanaaf yaa'insa turizimiidhaa dabaluudhaaf qabeenya kana jechaan riisoorsii kana gara qabeenya gara qarshiitti jijjiiruudhaaf miidhagina Oromiyaatiif miidhagina godinaalee magaalota Oromiyaa dabaluudhaaf humna keenyaa qindeessinu. Kana hunda kanatti milkeessinu immoo nageenya waan ta'eef turistoota waamaa turizimiidhaaf koottaa investimentiif koottaa eegattee waamaa nageenyi jiru ta'e rakkoodha waan ta'eef nageenya irratti hangafa jalqaba hojjechuu qabna. Turistoota biyya keenya daawwachuudhaaf dhufan nageenya isaanii eeguu qabna. Ganda keenya tuttuqee diinaarraa bilisa gochuu qabna. Humna keenya qindeessinee socho'uu qabna. Akkaataa kana goone taanaan wanti nu dhaabu hin jiru, tabbii nuti diiguu hin dandeenye hin jiru erga yoo san dabarsuu barbaada jechuudha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya hojii fakkeenyummaa qabu piroojeektii Hara Dambal magaalaa Baatuu irratti waan qindeeffanne kanumaan goolabneerra. Kanatti aansuudhaan imala keenya gara magaalaa Jimmaatti deebifachuudhaan ijaarsa piroojeektii laga Awweetuu irratti qophii qopheeffanne isin biraan geenya turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Imala keenya magaalaa Finfinnee irraa kaane bosona Gibee keessa qaxxaamurree biyya mootii Abbaa Jifaar magaalaa Jimmaa gaafa geenyu walakkeessa magaalaa Jimmaatti kan argamtu qarqarri laga Awweetuu seenaan ishee kanaan dura gataa kosii fi bakka hannaaf saamichaa jedhame beekamaa ture jijjiirame seenaa addaa fi seenaa ajaa'ibaa gonfatte aanaa dhufu jettee ol kaate keessummoota gara magaalichaa dhufan harka bal'iftee waan simattu namatti fakkaatti. Lagni Awweetuu bulchiisa magaalaa Jimmaatti ganda Awweetuu bakka addaa Mannaafashaa jedhame beekamutti kan argamu yoo ta'u poteenshaalii fi carraa gandicha keessatti argaman bosona uumamaa naannoo mijaa'aa bishaan badhaadhe magariisummaa kan qabdu teessoo bakka piroojeektichaa giddugala magaalaa ta'uunsaa iddoo daldalaa fi bashannanaa ta'uusaa fi bakka hawwata tuuristii kan taatedha. Iddoon kun misoome faayidaa hedduu kennu osoo danda'u yeroo dheeraadhaaf tajaajila irraa barbaadamu osoo hin kennin turuun carraa argachuu qabdu akka hin argamne isa godheera. Haa ta'u malee lagni kun osoo hin misoomin dura miidhaa kanneen akka dawwattuuf kashalabbee saamicha seeraan alummaan itti babal'atuu fi yakki adda addaa kan itti raawwatamu akkasumas kosiin itti gatamaa kan turedha. Kana malees qarqara lagichaatti namoonni 560 seeraan ala kan qubatan ta'aa tureera. Haaluma kanaan iddoon kun misoomuu dhabuurraan kan ka'e rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa waan ta'eef hawaasni naannichaa fayyadamaa ta'uu hin dandeenye. Akkuma piroojeektii Hara Laga Dambal magaalaa Jimmaatti kan argamtu lagni Awweetus utuu hin misoomin dura bakka kosii adda addaa fi bakka hannaaf saamichaa akka taate ogeessonni mana qopheessaa magaalichaa ni kaasu. Piroojeektiin kun jalqabuun isaatiin dura bakki kun akkuma beekamu akka gata balfaa gogaa ture akkasumas immoo lolaan Awweetuu kanaan dura namoota waggaa waggaadhaan kan buqqaasaa turee fi miidhaa qaamaas akkasumas miidhaa kan qabeenya irratti geessisaa kan ture. Yaadni ka'umsaa piroojeektiin misooma qarqara laga Awweetuu rakkoo adda addaa kan qabu yoo ta'es haala qabatamaa jiruun gara carraa gaariitti jijjiiruun misoomaaf akka ooluuf fedhii hawaasni naannoo sana agarsiise bu'uura godhachuun hooggansi bulchiisa magaalaa Jimmaa fi manni qopheessaa magaalichaa rakkoo hawaasaa irra ka'a ture yaada waloo taasisuun lagni Awweetuu akka misoomuuf tarkaanfiin fudhatameera. Haaluma kanaan rakkoolee ture kana gara carraa gaariitti jijjiiruun misoomsuun akka danda'amu ergaa xiinxalame booda faayidaa piroojeektichi kennuu danda'u qorannoon bu'a qabeessummaa ergaa geggeeffame booda hooggansi olaanaan magaalichaa barbaachisummaa fi faayidaa piroojeektichi kennuu danda'u irratti hawaasa waliin irratti mari'achuun akka hojjetamuuf waliif galame gara hojiitti seename. Akkasumas piroojeektiin tokko raawwachuuf haaldureewwan jiran keessaa inni ijoon qophii karoora piroojeektiiti. Yaada ka'umsaa keessatti haala ibsame bu'uureffachuun hooggansi olaanaa fi qaamolee adda addaa waliin marii geggeessuun qorannoon bu'a qabeessummaa piroojeektichaa geggeeffame ka'umsa godhachuun ogeessi teeknikaa qaamoleen isaan ilaallatu kallattiin irratti hirmaatanii karoorri kun akka qophaa'u ta'ee jira. Piroojeektiin qarqara laga Awweetuu kun akkaataa karooraan raawwachuuf danda'u adeemsa seera qabeessa ta'een caalbaasii qopheessuun dorgomsiisuun gara hojiitti akka galamu ta'eera. Baajetni piroojeektichaaf qabame qarshii miliyoona 152,751 kan ture yoo ta'u sababa fooyya'insa diizaayinii taasifameef parsantii 102 kan raawwatame yoo ta'es itti fayyadama baajataa ilaalchisee ulaagaa kaa'ame keessatti kan raawwatame ta'uu isaati.
Kana malees bulchiisa magaalichaa keessatti karoorri hordoffii to'annoo fi gamaagama piroojeektii misooma qarqara laga Haweetuu qophaa'e koreen teeknikaa hundaa'e akkasumas qaama piroojeekticha hordofu ramaduun hojiitti galamee jira. Koreen teeknikaa fi hooggansi yeroo yeroon hordoffii to'annoo fi gamaagama walirraa hin cinne waliin geggeessuun sirreeffamni barbaachisaa ta'e kennamaa kan ture yoo ta'u kunis milkaa'ina piroojeektichaaf gumaacha guddaa taasiseera. Dabalataan piroojeektiin kun yeroo kaa'ame waggaa tokko keessatti hojjetamee xumuramuuf waliigaltee waliif mallatteessuun hojiitti kan galame yoo ta'e illee sababa fooyya'insa diizaayinii taasifameef yeroon turtii ji'a 5 yoo dabalames daangaa yeroo raawwii hojii kaa'ame keessaa kan hin baane ta'uunsaa hubatameera. Haaluma kanaan piroojeektichi qulqullina barbaadamu karaa eeggateen raawwatamuun goolabbiin geggeeffame walirkaa fuudhinsi isaa raawwateera. Piroojeektiin qarqara laga Haweetuu yaada ka'umsa piroojeektichaa irraa jalqabe hanga goolabamee tajaajila kennuu danda'utti karaa milkaa'ina qabuun raawwatamee jira. Haaluma kanaan icciitiin milkaa'ina piroojeektii kanaas kutannoo fi xiyyeeffannoo hooggansa magaalichaa olaanaa ta'uu, hirmaannaan hawaasaa milkaa'ina piroojeektii kanaa keessatti baay'ee olaanaa ta'uu fi qindoominni ogeessaa, gorsitoota, kontiraaktaraa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi olaanaa ta'uunsaa hubatamee jira. Milkaa'ina hojii piroojeektichaa keessatti icciitiin milkaa'ina keessanii maali jennee gaaffii gaafanneef hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Jimmaa obbo Haayidar Daarrib Abbaa Garoo akkas jedhu. Qindoominni jiraannaan hojiin kamuu milkaa'uu danda'ama. Isa sana magaalonni kaanis qindoominaan hojii qabu. Koreen teeknikaa, koreen piroojeektii bifa kanaan hojiicha yoo sirriitti piroojeektii irratti xiyyeeffannaa kennu jijjiiruun danda'ama kan jedhudha. Piroojeektiin laga Haweetuu ijaaramuun isaa lagni Haweetuu kosii irraa qulqullaa'u bakka hannaaf saamichaa irraa bilisa ta'uu qofa osoo hin taane magaalaa Jimmaatti surra bareedina addaa uwwisuun bakka hawwata turizimii, bakka oolmaa dargaggoota, bakka hojii dhabaan hojii itti uummata dinagdee ofii fi maatii isaa itti fooyyeffatu akka ta'e ogeessonnii fi hooggantoonni bulchiisa magaalaa Jimmaa yaada nuuf kennan keessatti kaasaniiru. Piroojeektiin kun dhuma riqicha irratti akka carraa hojii uumuu ta'uudhaaf bakkeewwan suuqii 12 kan of jalatti qabuu fi carraa hojii kanas keessatti kan uumedha. Jaleen isaa sheedii jecha sheedii almuuniyamii fi gaabitiidhaan kan hojjetame sheedii kan qabudha. Sheedii kana keessatti ijoollee maataadhaan kanaan dura gurmaa'an carraa hojii akka argatan kan taasifamedha jechuudha. Bakka haara galfii, bakka bashannanaa, bakka dubbisa dargaggeessii, bakka maas ispoortiitti hojjetamu komponentiin isaa irra deebi yeroo lammaffaa akka biyyeessaa dabalamee diizaayiniin isaas irra deebi akka inni fooyya'u kan inni ta'e diizaayinii jalqaba qophaa'e irra deebi diizaayiniin akka inni fooyya'u tureera akka rakkootti isaatti kan itti qofanii mudate. Piroojeektiin laga Haweetuu ijaaramuun isaa hojii nuuf uume ofii keenya irra dabarre kan birootiif akka hojii uumnullee nu godhe jedhu hojii dhabdoonni himataan gurmaa'anii piroojeekticha keessatti hojii uummatan. Bakki hojii kun illee kanaan dura bifa kanaan miti bifa aadaatiin yookaan immoo haala biraatiin amma immoo bifa ammayyaa ta'een haala kanaan hojjechuu eegalleerra. Nuuf illee carraa hojii uumuu. Manni uffata aadaa ergasii bifa kanaan haala miidhagaa ammayyaawaa ta'een hin jiru ture duraan. Amma hundaaf anaafis madda galii ta'ee hojjettoota warra na jala hojjetanuufis madda galii ta'ee irraa fayyadamaa irra jiru baay'ee itti gammadoodha. Nu bichaatu hin ta'in namoonni dhufaniitu mana qofatu hin ta'in namoonni dhufanii bakka kana daawwatanii ilaalanii waan barbaadan beekanillee baay'ee itti gammadoodha jechuudha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya kanaan muuxannoo piroojeektii qarqara lageen bulchiisa magaalaa Baatuu fi bulchiisa magaalaa Jimmaa wal duraaf duubaan isiniif dhiyeessinirra hubannaa fi muuxannoo gahaa argattaniittu jennee abdanna. Akka godina keenyaaf akka bulchiisa magaalaa keessa jirrutti bakkeewwan qarqara magaalaatti iddoo balfaa fi iddoo kosii akkasumas iddoo hannaaf saamichaa ta'anii jiraattota bulchiisa magaalaa keenyaa qoran adda baafne akkuma bulchiisa magaalaa lamaan qophii keenya kanaan isiniif dhiyeessine kana qindoominaa fi kutannoon ciniinnee irratti hojjennaan bakki fooliin isaa ajaa balfaa fi kosii isaatiif namni funyaan qabataa bira darbu akka namni hundumtuu foolii isaa suufaa gara sanatti bashannanaaf fiigu bakka hawwata turizimii bakka hojii itti uummatan bakka oolmaa dargaggoo fi bakka galiin bulchiisa magaalaa irraa guddatu gochuun akka danda'amu bulchiisa magaalaa Baatuu fi bulchiisa magaalaa Jimmaa nutti argisiisaniiru. Kanaaf muuxannoo bulchiisa magaalaa lamaan kana irraa arganneen bakkeewwan dagatamoo fi gatamoo akkasii irratti hojjetanii hojii keessa galchuu qofa osoo hin taane piroojeektiin hojjetamu kamuu ariitii qulqullinaa fi baajata piroojeektichaaf qabame sirnaan itti fayyadamuu fi yeroon faayidaa barbaadameef irra akka oolu gochuun muuxannoo bulchiisa magaalaa lamaan kana irraa muuxannoodha. Kanaaf gara bulchiisa magaalaa fi gara godina keenyaatti gaafa deebinu potenshaaliin godinaa fi magaalaan keenya qabdu dagatamee jiru maali jennee adda baafne piroojeektii kamuu gaafa hojjennu immoo ariitii qulqullinaa fi kalaqa jiru itti daballee hojjechuun madda galii hojii dhabaa fi madda galii bulchiisa magaalaa keenya akka ta'u kana irras darbee miidhagina magaalaa keenya akka dabalu gochuun iddoo hawwata turizimii akka ta'u gochuun hawaasa keenya fayyadamaa gochuutu nurraa eegamaan dhaamsa qophii keenyaati jecha ogeessota hooggantootaa fi qooda fudhattoota bulchiisa magaalaa Baatuuf bulchiisa magaalaa Jimmaa qarqara lageen bulchiisa magaalaa isaanii irratti piroojeektii ajaa'ibaa hojjechuun muuxannoo kana nuuf qoodan maqaa komishinii karooraaf misoomaa Oromiyaatiin galataaf kabaja isaaniif qabnu isaaniif ibsuu barbaanna. Cimanii hojjennaan xiiqiif kutannoon kaanaan qindoominaan wal dhaga'anii hojjennaan waan hin jirre jiraachisanii dargaggootaaf hojii uumuun akka danda'amu galii magaalaa guddisuun akka danda'amuu fi magaalaa keessa jiraannutti bareedina hawwisuun iddoo hawwata turizimii gochuun akka danda'amu piroojeektii isaan hojjetaniin waan guddaa irraa baranneerra.